nama asitti galgala dhaabbatee guyyaa duuza weeqaantan duuza shan kudhan oolunni yaa quraana biyya ati itti keessummaadhaa kanamni itti si kabaju hin jirre kanamni qaalii kan keetiin bulu hin jirre achittiin si kabaje arra biyya tan ta'e ta'ate rabbiin itti si buuse ta'u hoggansi kan keetii mana murtiin itti murteessu faraqaan tan ta'eeti asitti akkamittiin an sabladha jeefu quraana gaafata wallahi quraanni akkuma hogguusan deebisaan agodhu osumaan qaroo jiru irra habajamaa nama habajamuu biyya tana keessatti adda keessa akka nam tokko kabajin yoon kabajaminati waan naqaraa ta'uu qabdu naan jeemoo namni hogguuge lallabaan tokko dhubeetuma maqaa isaa dubbisee saahibaqiina jireetti dabarallahu yaa allahu sallallahu barabbaatiisu akkasitti duuba mee jireetti neessa jireennaan kunooti fuudhee geessanii masjida tokko na geessanii aadaa biyya arabaatti imaamni amma fedhellee quraana qabaatee ilmi qabaatu raatimee taa'atte aanaa ta'a malee imaama rasmiin ta'u imaama rasmii rabbina godheeti qabeenya maallaqa amata kudhan duraan siimuu jira riyaala 1000 harka mangistiitirraan akka imaamni isaanii qaddamuu qaddamamaa ture quraanni hogguu nuti maal mateenyee garaanu kun kana hogguu qaraanee teenyee garaanu kana yaa bada akkasiisin beeka kata kana fuudhin alala kannaan naddeemite haa jechuuti akka akki kun wajjin galle quraaninis akka nutti araaramu rabbiin akka nutti araaramu quraaninis akka nutti araaramuun barbaadaa ni taati ni taati wooma takka qofa naa gootan waggaa asirraa galte quraana galgalaa fi ganama manni kan keessa quraanan qaraane ni jiraata warra keenya jechuu ilmaan keetoo hin dhageessuusa bakki as jirti gaa yoo qabni qabu barbaade yookaan kaanaan asuman dhaabee sagantaa kanaa yoo abu'a waa'ee hin godhu kam hin godhu waa'ee hin dhageessanii ni qaraatanii quraana wallaahi mana jiru keessa quraana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam diin kana akkatti nu fidani beeyta quraana qaraa ajeejeeti ganda keessa deemee quraanni guutan ishaan bisan buna jala qabee ganda keessa deddeemee akkasatti dhageeffata imaama keenyatti sheekan keenya waliin hidhaamu gandasaa keessa deemee quraanni akka qaraamu jiru ganama subii akka hin rafne namni quraana juuta tokko hin buufne nama quraanaa wajjii wallolaati rasuulli alayhi salaatu wassalaam kana gaaraadhaa gooru iyyata fuula rabbiitti itti banuudhaa ta'u yaa rabbi inna qawmi ittakhaduu haadha alquraana mahjuura yaa rabbi ummanni yaqul quraana kana hin dubbadhiisanii naa gaafadhu akkam taate guyyaa sana amma maan dubbanne maan qaraane maa maanaa isaan barre abooni qaraataa quraana guyyaa akka juutan buufne nooltuma meesha akkanan kana ol qabi sheekan qofa barbaada akkana ol qabi ganda keessan quraana irratti ganamu akka quraana juuta tokko qaraani goota galgala akka qaraani goota amma maali beeytan dala laafu tasawwa politika umma daleisa dikatani se wonne siwotani niusani Amoni kau jintani, ni ustani. Hai nanti kali ini, aku mana yang umumnya, alam mau kerja tunjira, nanti nak kena legian kau. Wallahi amma sebutkan. Isi tadi aku thayina ragalu batan, isi Qur'ana tadi aku baca batan. Asuma ada ciri tahu teman ini watak kami dalam mas. Nikal tadi munggal tadi. Nikalani ni. Insyaallah taala akan terus wali surga pinggula. Wasaden kana nama kabati abadan bilong gaisu. Falan tanah wasaden tanah nama diisi abadan rabbi